Akkam jirtu guyyaa har'aa kanan isiniif qabadhe dhiyaadhe waa'ee Microsoft Office akkuma yeroo darbee isiniif ibsu yaaletti kaayyoon koo inni guddaan namni tokko mana isaa taa'ee qarshii isaa osoo hin baasiin afaan isaatiin beekumsa kompiitaraa yoo guutummaa guutuutti illee ta'uu baate hanga ta'e akka inni argatu waanan hawweef kan ammoo bifni ani ittiin namoota hundumaa qaqqabsiisuu danda'u yoo jiraate inni tokko YouTube'dha jedheen jalqabe. Kanaaf namni hundinuu salphaadha beekamaadha warroota Departmentii Computer Science IT fi Departmentii Technology keessaa barataniif maybe wanti kun salphaa ta'uu ni danda'a. Namoota garuu Departmentii kan irra barataniif wanti kun ulfaataa waan ta'uuf beekumsa kiyya immoo hanga dandeettiin kiyya naaf fayyame hanga yeroon kiyya naaf fayyame yoon isiniif sheerii godhe homaa miidhaan qabu kan jedhurraan kan ka'edha. Kanaaf guyyaa har'aa isinitti agarsiisuu kanan hawwee Microsoft Word kan ta'edha. Microsoft Word jalqaba beekumsa hanga ta'e yookaan muraasa isiniif qooduun barbaada. Namni tokko laaptooppii isaa irratti Microsoft Word kan inni argachuu danda'u Microsoft Office erga laaptooppii isaa irratti fe'atee boodadha. Erga laaptooppii isaa irratti Microsoft Office fe'atee namni tokko Microsoft Word argachuu danda'a. Microsoft maaliif fayyadamna? Microsoftiin barreeffama tokko ittiin barreessuuf akkasumas illee kan barreeffamee jiru tokko ittiin edit yookaan immoo fooyyeffachuudhaaf inni kan biraan copy bakka biraarraa copy godhatanii bakka kanarratti area sanarratti paste gochuudhaaf wantoota adda addaa fayyadamna. Kanaaf namni tokko erga laaptooppii isaa irratti Microsoft Office fe'atee booda gara amma sirraa screenii hordofaa jirtu jedhee yaada gara karsarii yookaan immoo agarsiistuun koo deemtu kana ilaaltanii bakka kanarratti Microsoft Word jedhee as kanarratti barreeffata. Yeroo kana jedhee Microsoft Word jedhee barreeffatu Microsoft Word ni dhufa jechuudha. Gaafa Microsoft Office feenu laaptooppii keenya irratti Microsoft Word qofatu nuuf fe'ama miti. Microsoft Office gaafa cannu Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft OneNote, Microsoft Access, Microsoft PowerPoint, Microsoft Publisher and Microsoft Clip Organizer kan jedhaman kan Microsoft Office gaafa nu laaptooppii keenya irratti feenu desktooppii keenya irrattis ta'uu danda'a gaafa nu feenu kan duukaa fe'amanidha. Kanaaf guyyaa har'aa garuu kan irratti xiyyeeffadhu waa'ee Word'ti. Word irratti namni tokko barreessuu akka danda'u namni tokko Word irratti edit gochuu akka danda'u copy paste gochuu akka danda'u wantoota baay'ee farqaa qaba. Kanaaf detailii hanga danda'ameen ilaalla. Microsoft Word akkanatti erga barreessitanii booda bakka jirtu sanarratti cuqaastu sanaa booda kana hin bal'ifattu kanatti bal'ifachuu ni dandeessu. Wantoonni kun yeroo baay'ee document recovery kan jedhaman kuni asirraa close gochuu ni danda'ama. Sanaa booda erga Microsoft Word bantanii area kana argattu. Area kana irratti waan barbaadan barreessu, waan barbaadan edit gochuu, waan barbaadan bakka biraarraa copy paste gootanii gara kanatti paste gochuu, asirraa copy godhatanii area biraarratti paste godhachuu hin dandeessu. Kanaaf akkuma isin asirraa argaa jirtan meenuu hedduu farqaa qaba. Amaloota adda addaa waan ofirraa qabuuf yookaan immoo featureewwan adda addaa waan ofirraa qabuuf wantoota kana har'a isinitti agarsiisee fixuu hin danda'u. Garuu har'a hin barbaachisa jedhee special namoota departmentii adda addaa keessa jiran research kan hojjetaniif akkasumas illee mana isaanii keessatti documentii adda addaa barreeffatanii dhuunfaa isaaniif kaawwachuu kan barbaadaniif hin barbaachisa jedhee kana yaadu isinitti agarsiisuun yaada. Akkuma sirraa argaa jirtan hoomiin jira, insertiin jira, page layoutiin jira, referensiin jira, mailingiin jira, viewin jira. Kun hundinuu meenuu yookaan immoo taabii kan nuyi Microsoft Word erga bannee booda argachuu dandeenyudha. Itti aansinee warroonni nu jalatti arginu kun jala kanatti kan nu argaa jirru kun Microsoft Office Microsoft Word jala home jalatti kan argaman ribbon jenna afaan keenyaatiin ribbon jennee kan waamnudha. Warroonni kun barreeffamoota keenya bifa adda addaatiin kaawwachuu, qubee keenya guddifachuu, qubee keenya xiqqeeffachuu, akkaataatti yookaan immoo shape barreeffama keenya jijjiirrachuu gara fuullee jalqaba kanarra yookaan whiteboard yookaan immoo white area kanarratti bakka argitan kanarratti akkuma screen irra ilaalaa jirtan bakka jalqaba irra kaachuu gidduu kana kaawwachuu dhuma kanarra kaawwachuu barreeffama keenya duubaa fuulduratti bubbutu akka nu dandeenyutti kan barreeffamedha. Akkuma kanallee
barreeffama tokko toora barreeffama yookaan immoo laayinii tokko gidduu ispeesii nu kaawwannu akkuma kana ni jiraata. Kanaaf waan kutoota anamma isin afaan kanaatiin isinitti himaa jiru kana persentii baay'eesaa afaan ingiliffaatiin waan ta'eef hanga dandeettiin kiyya naaf fayyame afaan oromootti jijjiiree achumarraan afaan kiyya guddisuu ta'a. Achumarraan immoo namoonni afaan ingiliffaallee sirriitti nu hubanne tokko salphaatti Microsoft Word akka isaan fayyadamuu danda'aniif waan inni yaadeef hanga danda'ame afaan oromootti jijjiiree isinitti himuu nan yaala. Kanaaf salphaamatti barreeffama kanaan dura barreessee bakka biraarra jiru copy paste kanaan godhee as kanarra isiniifan kaa'a. Xiqqooshee biizii taate normaalii barreeffamni amma dhufee jira. Zen barreeffama kana amma bifa adda addaatiin barreeffachuu ni dandeenya. Amma akkuma asirraa ilaalaa jirtan barreeffamni kun font styliin ittiin barreeffamee jiru kalibiriidha. Normally calibri recommended miti yeroo baay'ee. Kanaaf maal goona bakka kana dhufnee times asumarra kanumarra scroll gara oliif gara gadiitti bubbutuudhaan agarsiistu keenya times new roman kan jettu kana filannaa jechuudha. Waan barbaadan filachuu dandeessu. Kana yeroo jedhu times new roman qofa miti. Research hojjettoota gorsaan keessan kanneen recommendation godhe filattanii asirraa kan barbaadan filattanii irratti cuqaasuu ni dandeessu. Times new roman akka kanatti nan filadha. jalqaba garuu times new roman yoon filin dura barreeffama koo kana select godhachuu qaba. Select godhachuudhaaf yookaan keyboard keessanirra control plus A fayyadamuu ni dandeessu. Control fi A fayyadamuu ni dandeessu. Yookaan immoo akkuma kanatti qabdanii guutummaa isaa select godhachuu yookaan immoo filachuu ni dandeessu. Erga kana filtanii booda bakka kanarratti dhuftanii erga cuqaastanii booda times new roman kan jettu kana asirratti ni filattu. Sana booda akkuma argaa jirtan kalibrii irratti xiqqooshee barreeffamni keenya hin gurraacha times new roman irratti xiqqooshee akka ifuu ta'a. Kanaaf times new roman hin filattu kanatti. Erga kana filtanii booda barreeffamni kun barreeffamni isin asirratti argaa jirtan kun gurguddinni barreeffama yookaan immoo leetarii yookaan qubee keessanii hangam ta'uu danda'a kan jedhu isintu filata. Akkuma asirraa argaa jirtan yoo barbaadan 12, 14, 16, 18 digdama akka barbaadanitti kaawwachuu ni dandeessu. Akka barbaadanitti fakkeenyaaf cover page barreessitu kan fuula jalqabaa barreessitu ta'ee yeroo eebba adda addaa barreessitu yoo ta'e qubee kana barreeffamni ishee hangi ishee xiqqoodha waan taateef asirraa qubee guddeessitanii fayyadamuu ni dandeessu. Kanaaf yeroo baay'ee garuu researchiidha yoo ta'e kan gorsaan keessan isinitti fayyadamtu 12dha. Yeroo baay'ee 12 filattu. Erga kana filtanii booda yookaan immoo kana hin barbaadu akka kanatti lakkoofsa kana ganaa filachuun tokko lamaan deemee filachuurra yoo jettu ta'e immoo asuma kanarra dhuftanii bukkee kanatti kan argamu cina kanatti kan argamu asirratti kilik gochuudhaan irratti cuqaasuudhaan guddisuu ni dandeessu. Akkuma kanallee kanatti xixiqqeessuu ni dandeessu jechuudha. Kan sirriitti beekutu sinirra jiraata. Inni kabiraan asumarraa akka argaa jirtanitti bakka kanatti gaafa dhuftan amma keeyyanni nu asirratti argaa jirru kun jalqabni qubee guddaadhaan barreeffamee sanaa booda akka jiru qubee xixiqqaatiin barreeffamee jira. Barreeffama kana guutummaa isaa qubee guddaa gochuu yoo barbaade tokko tokkoon taa'ee yookaan barreeffama kana si'a lammaffaa barreessuudha yookaan immoo tokko tokkoon taa'ee qubee kana gara guddaatti jijjiiruudha. Gara qubee guddaatti jijjiiruudha. Kanarra garuu asuma kanarra dhufnee lower case kan jettu dina jirti qubee xixiqqoo jechuudha. Upper case kan jedhu qubee gurguddaa jechuudha. Kana lamaan keessa kan barbaanne filannaa jechuudha. Lower case gaafa jennu qubeen hundumtu qubeen ni jalqabaas. Qubeen hundumti isaayyuu gara qubee xiqqaatti jijjiirama. Akkuma kana asirratti dhufnee upper case gaafa jennu qubeen hundi isaayyuu qubeen asirratti arginu hundi isaayyuu qubee gurguddaa ta'e argama jechuudha. Kanaaf bifa salphaatiin namni tokko gara qubee xiqqaarraa gara qubee guddaatti akkasumas illee qubee xiqqaarraa gara qubee guddaatti jijjiirachuu ni danda'a jechuudha. Akkuma kana asirraa akkuma argaa jirtan kana kalarii barreeffama keenya jijjiiruu danda'a barbaanne yeroo baay'ee color print godhachuu barbaadu yoo ta'e kalarii barreeffama keessanii jijjiirachuu danda'a barbaada bifa salphaatiin asirraa kan isinitti tole filachuu ni dandeessu. Asirraa kan isinitti tole kalarii barbaadan kaayyoo barbaadanii fi sana erga adda baafattanii booda waan barbaadan filachuu dandeessu. Diimaa gochuu danda'a barbaanne akkanatti diimaa gochuu dandeenya. Kalarii biraatti jijjiiruu barbaanne kalarii ganatti filachuu dandeenya. Waan barbaadan godhachuu dandeessu. Inni kabiraan ammas asumarra dhaabadheen isinitti agarsiisu hawwee asirraa yeroo tokko mata duree adda addaatiif barreeffamawwan baay'ee important yookaan immoo hima ijoodha jedhamu tokkootiif jala sirrachuun barbaanna waan ta'eef asumarra dhufnee kalarii barreeffama keenya gara isa oriijinaal jalqabaatti deeffannaa.
dirqama filachuun irra jiraata ka yeroo dirqama gara barreeffama keenya keeyyatu hundumaa jijjiiruu barbaanna yoo ta'e filachuun irra jiraata yookaan select goona afaan keenyaatiin akkanatti kelerii kana filanna sanaa booda addina kana dhufne bold gurraachisuu ni dandeenya itaalikii gochuu ni dandeenya akkasumas illee underline gochuu ni dandeenya barreeffama keenya barsiisaan keessa yeroo baay'ee abstract research jedhu ta'e italic godhi jedhanaa ta'e barreeffama abstract keessa yookaan jalqaba irra kan barreeffattan hima ijoo summary hima ijoo keessanii sana erga filtanii booda asirratti italic kan jettu jechuudha sanaa booda addana underline gochuu ni dandeessu underline gaafa gootan barreeffama keessan guutummaa isaa akkuma sirraa argaa jirtan guutummaa isaa underline godhaa jechuudha akkuma kanallee erga filtanii yookaan select gootanii booda italic gaafa gootan shape barreeffama keessanii gara tokkotti dhuufa qubee keessanii gara tokkotti dhuufa amma sirraa gaafa akkas gaafa deebistan straight dha kan inni qubeen keessan dhaabbatee jiru akkana gaafa gootan garuu normally gara tokkotti dhuufee jira kanaaf qubee asirratti barreeffattan shape barbaadan yookaan boca barbaadaniin asirra kaawwachuu ni dandeessu jechuudha akkuma kana asirra dhuftanii gurraachessuu na barbaadan asirratti rukuttu asirratti cuqaastu sanaa booda barreeffamni keessan guutummaan maal ta'e jechuudha gurraacha'e jechuudha kanaaf kana bifa salphaatiin namni tokko barreeffama isaa akka barbaade gochuu ni danda'a. Microsoft Word irratti akka barbaade barreeffama isaa guddifachuu xiqqeeffachuu jala sirreessuu akka barbaade gochuu ni danda'a. Kanarraa balleessuu na barbaadan akkuma filamee jiru kanatti deebitanii underline yookaan immoo jala sirreessuu kanarraa cuqaastu italic kan jettu kanarraa cuqaastu bold yookaan gurraachessu kan jettu kanarraa cuqaastu sanaa booda barreeffamni keessan akkanatti ta'a jechuudha. Akkuma kanallee deebine qubee gurguddaa ta'e kana gara qubee xixiqqaatti bifa salphaatiin jijjiiruu ni dandeenya jechuudha. Bifa salphaatiin jijjiiruu ni dandeenya. Inni kabraan asumarraan isin agarsiisu har'a hoomii qofa ilaalla. Inni narraa isin agarsiisu namni tokko as kana barreeffama kana gara gidduu kana godhachuu barbaade gidduu galeessa barreeffama wayitii yookaan immoo area kana irratti argitan gidduu galeessa godhachuu barbaade gara dudduubaatti achi buttachuu na barbaade akkuma kanallee barreeffama kana gidduu kan jirtu laayinii yookaan immoo toora tokko ishee gidduu kan jirtu kana walirraa fageenya ishee akka barbaadate godhachuu ni danda'a. Fakkeenyaaf barreeffama kana gidduu galeessa godhachuu barbaanne bakka kana irratti cuqaasna. Inni kun by default yookaan immoo jalqaba akkuma nu jirutti jalqaba tooruma laayinii yookaan immoo kalamanii masasarrii eeggatee jira. Sentari gochuu na barbaade gidduu galeessa godhachuu barbaanne kana irratti cuqaasna. Akkuma kanallee gara harka keenya mirgaa kanatti butuu barbaanne akka kanadha. Gama lamaaniinuu wal qixa naafaa ta'u jechuu barbaadan immoo gama lamaaniinuu gara fuulduraas gara dudduubaas barreeffamni kun wal qixa naafaa ta'u jechuu barbaadan immoo kanatti cuqaastu. Zeen barreeffamni kun asirraan akkuma argitan asirraan akkuma argaa jirtan akkuma argaa jirtan barreeffamni kun gama lachuun wal qixadha jechuudha. Inni kabraan asirraa akkuma argaa jirtan barreeffama kana gidduu laayinoota jiran sirreessuu na barbaadan jalqaba kana filtu sanaa booda asirra dhuftanii bakka ishee kanarra dhuftanii tokko naafaa ta'umoo tokko tuqaa shan naafaa ta'umoo tokko shan naafaa ta'umoo lama naafaa ta'umoo lama tuqaa shan naafaa ta'umoo kan jedhu kana akka barbaadan akkuma asirraa argaa jirtan gaafa isin sadii gootan lama tuqaa shan lama tokko tuqaa shan gaafa isin gootan akkuma kana barreeffamni keenya walirraa fagaachaa deema jechuudha. Barreeffamni laayinii tokko ishee gidduu jiru. Kanaaf yeroo baay'ee research irratti kan recommend godhamu yookaan immoo gorsaan keessan isinitti immoo tokko tuqaa shan ta'uu ni danda'a. Kanaaf asirratti tokko tuqaa shanitti cuqaastu barreeffamni keessan akka kanatti walirraa laayinii tokko ishee yookaan toora tokko ishee gidduu kan jirtu akkanatti walirraa siqee argama jechuudha. Inni kabiraan yeroo tokko asuma kanarra yeroo tokko wanta tokko listi gochuu barbaaddu ta'e tokko fakkeenyaaf asirratti hin barreessina. Asirratti waama ta'e barreessine sanaa booda listi goonaa jechuudha. Fakkeenyaaf abbaa haadha ilma jennee kanatti erga barreessinee booda wantoota kana listi gochuu na barbaanna ta'e tokko lama sadii jennee kanatti listi gochuu barbaanna ta'e barreeffama abbaa haadha ilma kan jedhu kana akkanatti erga fillee booda bakka kana dhufna bakka kana irratti hin cuqaasna kanatti fuulduratti dot yookaan immoo tuqaa nu dabala. Tuqaa hin barbaadu ano tokko lama sadii godhachuun barbaada jettan immoo akkanatti tokko lama sadii jettanii bifa salphaatiin
kaawunii dandeessu gana harka keessanii tokko jettanii sana booda lama jettuun filachuun xiqqoo ishee hin barbaachisu akkuma kanallee barreeffama kana gara fuulduraatti butuu gara dudduubaatti butuu ni dandeessu akkuma asirraa argaa jirtan barreeffama kana gara fuulduraatti gara dudduubaatti butuun bifa salphaatiin ni dandeessu jechuudha kanaaf baay'ee dheeressuun normaalii asumarraa bifa salphaa ta'een isinillee akkasuma hubattan gochuu barbaadetanii inni kabraan akkuma isin asirraa argaa jirtan heading 1 heading 2 heading 3 heading 4 kan jedhaman asirraa akkasiin argaa jirtan gaafa nuyi agarsiistuu keenya irra naannessinu barreeffamni keenya keleriisaa gurguddinni isaallee injijjiirama kana gaafa akkamittiin fuula dokumentii yookaan immoo faayila keenya tokko baafanna kan jedhu gaafa isin agarsiisuu sana isin agarsiisa namni tokko special content of table yookaan immoo fuula kitaaba isaa baafachuudhaaf wantoonni kun baay'ee murteessoodha yeroo baay'ee research irratti kan barattoota baay'ee rakkisu wantoota akkasiidha akkamittiin akka baasnu kutaatti aantu isin agarsiisa hedduu galatooma fayyadama like walii godhaa share godhaa subscribe godhaa dhugaa dubbachuudhaaf namni kamillee barammaa kana keessa kompiitara beekuun dirqamadha kanaaf wanti isin gochuu qabdan ofii keessanis beekumsa irraa argachaa hiriyoota keessaniifis waliif share gochaa osoo itti fayyadamtan bareedaa ta'a mana keenya teenye bifa salphaatiin beekumsa afaan keenyaatiin argachuu lammaffaa immoo darbee afaan keenya guddisuudhaaf illee imaanaa guddaa taphata afaan keenya guddisuudhaaf illee yeroo baay'ee gaafa laltan YouTube irraa bakkoota adda addaa afaanonni jiran afaan ingiliffaadha baay'inaani afaan amaariffaa irratti hojjetamaa jira afaan keenyaan garuu wantoota baay'ee gaafa sirchi gootan argitan kanaaf namoonni baay'een keessan osoo danda'ame taayitilii kabraatiinis yookaan mata duree kabraatiinis ta'a afaan keenya guddisuudhaaf osoo irratti hojjennee bareedaadha hedduu galatooma subscribe godhaa yeroo gaarii isiniif haa ta'u